nama illee fuudhee mana yaalaa achitti illee biyya ollatti illee nama gargaaraa ture. Nama Oromootti kanuma ta'e abbaa fedhee waa ta'u nama ta'e nama gargaaraa ture yaadataan. Biyya ambatti illee nama sodaa hin qabne jechuudha. Onneen isaa onnee leencaati. Namni dachee kanarratti yoo dhalatu sabaaf ta'a yookaan biyyaaf yookaan immoo ofii isaatiif gariin immoo ofumaaf dhalatanii ofumaaf deebi'anii du'u. Namoonni ofii isaaniitiif qofa dhalatan jireenya hiika hin qabne jiraatanii lubbuu baatanii lubbuu isaanii dhabanii dhumarratti du'a hiika tokkollee hin qabne du'u. Qabaachuu fi dhabuun madaallii dhala namaa lafa kanarraa ta'ullee qabeessi qabeenya isaa fudhatee du'e tokkollee hin jiru. Kanaaf namoota baay'ee qaban keessaa muraasni waan qaban saba isaaniif, waan qaban dhala isaaniitiif, waan qaban immoo gootaaf dabarsu. Qabeenyi inni maasii horate kun irra guddaan isaa 195 qabeenya biyya alaatti dhufeen. Nama hedduu smartiidha, biyya alaa kanatti beekamaadha, hojjetaa beekamaadha. Birree achirraa fide biyya kanatti fidee investi godhu. Uummata isaa, lafa isaa kanarratti investi godhuun uummataa fi bu'aa qabaaf. At least namni 2,000 ol hojiirra jira sababa yaadataatiin osoo inni dhufne namni 2,000 kun hojii kana hin qaban jeetiin yaada maaliif hojii biraa rabbi kan danda'eef garuu carraa kana banee jira kun waan guddaadha. Namni dhugaan badhaasa lammiitiin badhaasa yeroo fi barreen jijjiirree kan du'a nama oolchuu waaqaa gadittiin sabboonummaan aantummaan namaa fi sabaaf dhaabbachuun madaalamaa. Arjoomina isaa gaaromina isaa hal rabbiin akka badhaasa rabbiin naaf kanneetiin akka ilma khiyyaati. Rakkoo beekuuf rakkatanii arguun duruu jira. Garuummoo rakkoo namaa beekuudhaaf rakkachuun dirqama miti. Namni goota gargaaru ofumaafuu gootaa. Gargaarsi gootaa immoo badhaasaa. Goonni hin gargaaramu ni badhaafama malee kan nama badhaasu immoo abdii sabaatiin gaachana boruu. Nama rakkate rakkoo oolchuun barnootaan hin dhufu. Hin baratamus aantummaa fi gaarummaadhaan. Gaarummaan immoo badhaasaa kennaa guddaa waaqni namoota muraasaaf hedduu keessaa filatee kenneedha. Arjaadha. Rabbi immoo gaafatti bitaan kennu mirgi laaluun qabuudha. Inni illee waan godheen nama of leellisuu miti. Guyyaa tokko akkana godhee gaafa inni haasa'u dhaga'ee hin beeku. Wanta godhee wanta baay'ee inni baattiseen waan guddaa san godhee garuu akka waan guddaa godhete akka waan xiqqaa godhetti illee naasa'u. Kanaaf rabbi kanaaf isa eebbisanatti fakkaata. Gootaa fi hayyuu dhugaa qabsaa'aa Oromoo akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa gaafanni boqote gootummaa isaatiin awwaaluun gargaarsa dhalootaa miti dirqama Oromootiin. Yoo goonni kufee kan Oromoo bakka bu'ee wabii sabaa ta'u immoo kan akka yaadataa Junaddii fa'aatiin. Namni naannoo isaatti hiiroo qaba. Fakkeenyaaf naannoo kana ol kuttee Taaddasa Birruu jira, Baaruu Tumsaa jira, Waaqoo Guutuu jira, Garasuufaa jira, Agariituu Lufaa jira. Amma naannoo keenyattis nuti namoota nuti qabsoorraa barannee jira. Ammattaqii fa'aa, Elemoo Qilxuu fa'aa, Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, Abdii Qophee fa'aa uummata kanaatti nu barsiisee jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni guddaan ammaas hedduu garaa kiyya keessa inni itti seenuu danda'e nuti qabsoo uummata Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa nu barsiise. Tanuma dhugaa. Obboleessa kiyya hangafni gaara keessa isaa wajji ture ni du'e hayyuu janiini. Gaafa hayyuun nu biraa deemu nuti ijoollee turre. Gaafa gaara galan jechuu gaara sanitti. Naannoo sanitti Jaarraa Abbaa Gadaa hedduu diinaan falmeeti. Diina gubbaa ka dargii gubbaa firraa gadhawaa ka Somaaleen maas achi gadhawaa iddoo tanatti waan akkasii keessa turanii ijoollummaadhaan qabsoo bilisummaa uummata Oromoo dhiiga nu qaadhimte jechuudha. Namni naannoo keenyaa akkas dhiiguma isaa keessa jira wanni bilisummaa kun jechuudha. Jaarraa Abbaa Gadaa jechuun Oromummaa jechuudha mootummaan isaatu. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa walirra bitaa tolu Rabbi rahmataa godhuu fi anaaf akka muktaaritti personally beekumsa addaa qabaaf jaarraafan. Daa'imummaa kiyyarraa ka'ee haga umriin kan 16-17 itti dhiheenyaan yeroo takka faajii asiitiif naannoo inni jiraatu hojii dheeraa qabsoo alatti qabsoo nu barsiisuu alatti
أمة سبك أنا في قبصة وأردتي أنا في نماداتي نما كان يرو إني بيجي بوقته نمني دورك إيه واصل لسوني بوتون قالوا قبله ديمي يرو بيسوق يسربشان ديما جرو يرو بيتي نجراتو أوروبان نموت بيجي كثير ترى فايتيادو رزقي سنشوفه فرته لكن يرو بيجي كنا كيس تسكبين نجرة موتومان جارراو جولدا بقبضون بيجي كنا بوجتو إن هركة دربي جينو مادان فلاني كريسة بيجي كنا قلتة بكة اتقاب ساوي بكة اتقاب سو إيجاله بكة تدارتت أشيد ديفيسة أول داف إن كنوان شوف قولوا قبلون وانو دافرتف نما أدات جيتي فرد أمة أورومو بيرت غلطة قدّا كأني كباتو خنقول سوري سجارة باقدادا بيالاتي فودي ريفسا بيتي قلتون أمة أورومو بيرت يادة تعرف خبجا أدّا كنجيتين يادا ريلي نما أرجع ماليفين أرجع جاء وهدو أرجمّا إساتا قرسيف توجرا لا لما سدهين دبچو برباد يوغو دكتور بول باكستر نما انجليزي نما يوغا شنتم امتا اورومو رتي قرنو غودي دراك بورانان ايغالي يوغو اني دو غيا اولچا إسا نما هدو نما خينيا كبرايتن جرو كالندن جرو كغما غمنا مخينا خريسة فودة خشي جيسة غافة إسا أولا نما فرنجرة نما أوروموت هدو تره تاني إنجو راهن دقها جارتي دكتور بول باكستر نما نبرسيسا تره نما أورومو هدو جالتو تره أول چيسا كبجانا كتاو خبود إيس يرو نمني هندي صداتو تي سوري سجارة باقدا يروني الدنيا كان الرابق أتتي يمن دكه هوري ساتين باسي ساتين قام ثاني فوده أورميت أول مقابجة لما بيجي كان في دنا مجين لما مرات وارتك أنا مرة بتوم جارة وفي كان بكرة لو تسا تبقى تقول ولا بكرة لو تسا كفامت بكرة تكافسو قدتي ديبي أكني بقى تتاسس ينامني قمت أوتي الكأ نيجي رجع نام برانا قرينا تمجاخنا ملء مجان كون كأتي أسي أياران يمنين كانين أتشي ريف كسور السكينة نفيده أستي في تنتول كنا مني يروسن وري يادكوني هالهم أدي ماجرا وقافة إسقلتو ورا هايلاند إنتو ميجرا ورا مالك الرافورة تيجرا سنون دخيسك التامره مرنودان بكت دلته galche sore sabagada awale jetu جاران نما قبصو أورومو أمت شنتمي أول قبصو أورومو خيست دبرسه نما 1967 واقو قوتو ويجي لولا بالي خيست توره بودا قبصو بلسما أورومو هردت كدرا إيغاليسا إسا جاران بودا ركوستاتي بيا يمن جرا يقولني ركوستاتو غرغاري أكا فايو توكو خاقودي إس سامبرا دبري غما بودتي أما تساقل درا يقول جاران دو يقول نبوغتو مراد namni kun kenna ummata keenyaati neenca nama qabsoo Oromoo irratti umrii isaa dabarse Yemen keessatti awwaalamuun qabu jedhee maallaqa isaatiin xayyaaraan reefka isaa fuusisee Finfinnee achirraa xayyaarumaan Dirree Dhawaa geessanii achirraa makiinaan watar bakka inni itti dhalate achitti ummata keenya keessatti awwaalame. لال يمني تودو أول من نمني هذا تنجر أنت ناس هجريس جاران نما إرام فتمون إنتاني وترين جيران الكزن ندولي أما لندن الراين كأيدي مديمة يمن وقادا كسيفين دولا خرمي أولمي غنام بون نوي أول لقي نوجي أكتر لندن الراين ندولي وقانا
calanqoonii didanii watarii awwaalama jedhanii watarii alkoo riipoortii taqabballee akkasi geessine. Nama kana gaa taariqa inni obboleeyyan isaatii fi adeera jaarraa abbaa gadaa. Inni oluun beeku amma ni falmate taariqa biyyaa dalagee. Osoo silaa yaataan yuunii diireef ka sooressa jaarraa abbaa gadaa as fiduu baate uummanni Oromoo awwaalame sadarkaatti awwaalame jechuun maaliif qabsoon uummata Oromoodha? Yoo qabsoon inni manaa beesuun har'a galma geesse galma isiin har'a abaqaalli isaa har'a abaqaalee jira. Uummanni Oromoodha qabsoon uumma jaarraa sooressa jaarraa odaa turen lubbuu nama baay'een maqaa isaatiin ittiin dhabamaa ture sun har'a silaa awwaalamtee turte jechuudha. Seenaa Oromoo biratti mataa qabattee turte Oromoon. Nama kana qe'ee nuufiti bakka nuufiti gadda keenya akka obsinu nu godhe akka waan bilisummaatti ilaaleen gaafa sana guyyaa sana. Galmi inni beeksuun akka waan galeetti fudhadhe reeffisaa galuu osoo hin ta'in galmi kan nu galeense kan bilisummeessee beeku kun hundi isaan yaadataadha. Biyyatti deebi'ee reeffisaa awwaalamuun waan guddaa tokko ture jechaadha. Kana gochuun immoo qabeenya barbaada. Namni keenya yeroo waan baay'ee dubbannu kuni waan sana bakkaan ga'uu irratti baay'ee rakkina qabna harkifanna jechaadha. Jaalli kun dura bu'ee dhiyeessee waanuma mataa isaatii harkaa qabuun namni kun kabajaadhaan biyya isaatti deebi'ee bakkaan ura isaatti akka inni awwaala argatu gochuudhaan tarkaanfii guddaa fudhate jechaadha. Dhugaan sitti himaa kuni anaan eenyummaa yaadataa akkan caalaatti baru akkan immoo umrii isaa fi gocha isaa kanaa wajjin kabajaa kennuuf na godhe jechaadha. Maal taatu jaarraan birriin walitti bu'ee biyya faranjii irraa walitti dhufee akka awwaalamu gochuuf yeroon sun fudhatuu fi du'uus amrii ta'uusaa wajjin immoo yeroon amantiinsaa awwaala isaatiifuu hayyamu waliin fudhatu ture jechaadha. Kanaaf carraan inni qabu biyya qabsaa'eef uummata qabsaa'eef keessa itoo hin ta'in biyya alaatti akkuma nama tokkootti qabrii argachuu qofaa ture jechaadha. Kanaaf yaadataan kanarratti qooda guddaa qooda yoomuu akka nam tokkootti yoomuu irraanfanne Oromoonis irraanfatuu hin qabnetti ni fudhadha siin jechuuf hin jiru. Galaan sabaan nyaatamuun irbuun gootaa sinaalamuun kan gootaa awwaalu gootaam kan saba isaa gaachan immoo sabboonaadhaam sabboonaan immoo dhaabaa fi dagalee sabaatiin goota in gargaaranii ni badhaasuun kan goonni badhaafamuuf ammoo goonni biraa akka dhalatuufi namni sabaaf dhalate na argaa hin beekuun ofiif nama arga malee namni sadaqaaf dhalate sadoon beekuun kanaaf namaaf dhaabbataa kanaaf rabbittis dhiyaataa namni kennaa baree harkisaa dheeraadhaa dheerachaas bulaa. Gaafa uummanni keenya Sumaalirraa buqqa'u san waa'ee gargaarsaa mari'achuudhaaf gaafa jennu akkaataa itti deemnu gaafa mari'achuudhaaf jennu akka tasaa ta'e manuma kiyya Qamar wajjin dhufan. Inni yaadataadha edee Qamarratti sarpiraayiziin ta'e. Namni tokko isaaf nama ta'uun qoftiin gayaadha. San biratti ida'ee immoo Oromoo ta'uun isaaf gayaadha. Yaadataan yoo dhugumaan keenye namummaa isaa parsonaalitii isaa akkasitti ilaalte nama guddoo of mul'isu miti. Nama guddoos immoo waan qabuun aadatu tokko miti. Nama waan qabeenyarraa Oromoof jaalala tokko qabu gara onnee isaa keessatti jaalala qabuu fi amma isaa danda'ametti gargaaruudhaaf maddii dhaabbatee waa godhu. Irra caalaa immoo sabboonaadha. Oromoota naannoo sanaa naannoo kana jedheen qoodu. Dureessummaa isaa qofa qabatee kan rakkate akkuma gargaaruun biyya isaafis wabii yoo ta'ee dureessummaan isaa biyya walgaa'am nama biyya qabutu biyyoo qabaam biyyaa fi biyya abbaa ofii eeggachuudhaaf ammoo waan qabanirraa waan daldalanirraa gibira kaffaluun
biyya ofiifiif dhaabbachuun guddummaadha. Guddummaan biyyaan guddummaan lammii fi biyyaaf seeraan gibira kaffaluudha. Gibira kaffaluun sagalee waamicha biyya ofiif dafanii owwaachuudha. Obbo Yaadataa Juneddiinis gibira bara 2013 hanga 2014tti Itoophiyaarraa daldalaa fi abbaa qabeenyaa gibira seeraan kaffaluudhaan Itoophiyaarraa dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatti taanuudhaan waggaatti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 11 fi 100 fi 73 fi 793 kaffaluudhaan sadarkaa lammaffaadha. Kanaaf namni gibira seeraan kaffalu biyya isaatiif wabiidha. Ambaadhasiin. Obbo Yaadataa Juneddiin nama dhugaadhaan artistoota Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoodhaaf dhugaa Oromoodhaaf akkasumas illee dirqama isaanirraa eegamu mootummaadhaaf kan akka gibiraa kaffaluudhaan dhugaaf haqa jiruun kan adeeman keessaa isaan tokko jedhee yaada. Akkasumas immoo jireenya hawaasummaa ani hanga ammaatti badhe keessatti nama dhugaa hiyyeessotaaf dhaabatan artistoota keenya artistoota Oromoo duuba dhaabachuudhaan gargaaruudhaan gorsuudhaan akkasumas immoo qabeenyaan illee duuba dhaabachuudhaan ispoonsera garaagaraa ta'uudhaan gargaaraa jiranii fi kan bukkee dhaabbatanidha. Fuulli isaa tokkuma. Kalees iftaanis arras gaafa agartu kanuma haasa'a. Akkaataan inni approach godhu asmaaliin inni sii kennu kabajni inni sii kennu tokkuma amalli isaa. Kanaaf kana yoo wajjin uumamtee rabbi sii kenne malee waan baratteef iddullee miti. Amantiidhaan nama Oromoo addan baasu, kutaan nama Oromoo addan baasu, naannoodhaan nama Oromoo addan baasu. Nama waan guddoo hogguu yaadu fuula dura. Bakka taa'u hundattuu waan guddoo yaata. Waan guddoo mataa isaatiif yaada saba kanaaf yaada jechuudha. Tuulummaan qabu akka namaatti akka abbaa qabeenyaatti abbootiin qabeenyaa adda tokko tokko gaafa garaaltu iddoo fa'aa filatu iddoon filatu nama akkasumatti qasiin billaayii jiraatu na kan ammoo kan carraa argatanitti fakkaata iddoon dhaloota isaaf carraa kana isaa kenneera aadaa kana akka inni guddifatu isa godheera namooti bakka nama karaarra deemuun addaa miti gaafa laaltu. Hojiinsaa garuu hojiinsaa hojii guddaa hojjeta artistoota keenya sirriitti gargaara nama rakkateef marifatu. Jireenya laafa jiraata beektaa bakki inni rafuu fadhuuf bakki inni rafuu fadhu adda adda. Oromoo bira galata guddaa qabaachuu odoon ta'in akka ilma sabaatitti Oromoo bira fudhatamuudha qaba. If he puts something in his mind, he has to succeed. And I think through time he was able to learn that if he decides to do something and it doesn't seem like it's working, he forgets it and moves to the next one. Wanni biyyarra jiraachuuf hin dhalatu biyya ofirra jiraachisuuf malee Yaadataa Juneddiinis kanaaf biyyarra hin jiraanne biyyatu isarra jiraate malee saba isaarras hin jiraanne sabatu isaan isatti jiraate malee. Yaadataatiin ani nama lubbuu naaf kennatti kan hammoo nama bakka maallaqaatii fi qabeenyaaf kana lubbuu nama naa kennatti ilaala. Dachii tana dur baalabbaata afaan kanan dubbanneetu salliixa qotachuu ture. Salliixa. Nuti warra salliixa san haamu warri keenya. Warra facaasu. Arra dirreessan gubbaa dhufnee maqaa mucaa kanaatiin qubannee. Manneen kana fakkaatu. Namni afaanin an dubbadhu kun dubbatu jaaru jira. Tola nama keetii oguu agarte areeda akkanatti filata jedhan namni. Hamtuu nama saaquu dhaga'u rifeensa mataa effoo jaal. Namni karaa kana darbu cufa kana areeda isaa kana godhaati. Bar gurbaan kun abaluu guujaan hangan takka gabbachaa dabarraa bar haruma kanaawu. Namni isa ilaallatu yoo isa jala deeme magaalaan tun ni jijjiiramti. Biyyi Oromiyaa tun illee ni jijjiiramti. Itoophiyaa illee ni jijjiiramti jenna. Maaliif namni tokko namni karoora qabaatee nama dhugaa kana jala deeme waanuma mul'isa. Akkasii jalaani guddinni dhufa jechuudha. Nama inni yaada kenneef meeqa addachii biyyanatti abbaa ta'e. Hissummaan qabu tanaani lubbuu xiyyaaf hin siima. Hojii fedha. Hojii fedheeti. Hojiirra ummata fedha. Eega hojii fedhe ummata fedha. Hizaabarra ummata fedha. Hojii tana ummata malee hojii waan hin taaneef hizaabarra ummata kana fedha.
ummata fitti maxxansa ummataaf tola. Qamisa lama yoo qabaatu tokko baafatee hiriyaaf kan ture. Jaarsi yoo arke goreetti gargaaree galchee ture kan mana isaa deemee. Rakkataan barataan yoo amma namni magaalaa kana keessaa mana qaban beektee isaan namni naannoo kanaa bakka biraatti yoo ta'e yoo dhufe isa biratti gora jechuudha. Inni haa qabu hireeti waan maatii isaa kannaniif akkasitti jiraachisaa ture. Mana barnootaa kana keessaayis shoora qaba. Maraataa miskiina Abdallaa Tasmoo jedhamu jira. Baatitti dooraala 50,000 ergeefiiti akka inni ittiin jiraatu godha. Faawundeeshinii Jaarraa Abbaa Gadaa jedhamee san keessatti illee akka gaarii shoora guddaa taphatee jira. Namni an abdadhu firrilleen na biraa dhabamanii kasaaraa guddoon narra geesse isumaan na cinaa dhaabbate. Artistii keenya beekama Hacaaluu Hundeessaadha. Biyya irraa salphisu. Makiinaa jalqabaa namni laateef isa artistiin keenya jabaan kun akkamiin miilaan deema jee. Anaa fi yaadataan akka ilma hangafaatti ilaala. Fakkiidhaaf dhugaa jirtu yoo lafa kaa'e istirookiin na dha'e asitti. Istirook na dha'e odoo Ali Birraa wallaanaa jiru qabeenya isaa narra dhangalaasee akkaan fayyee dhaabbadhee deemu kana godhe yaadataadha jechuudha. Yaadataa jechuun jiruu artistoota Oromoodhaati. Gargaarsiisaa hadu'ees hajiraatees hundaa bira dhaabbata. Akka amma